Sabru, Baro Tumsa, Elene Kiltu, Jarra Pagada, Abhishek Varma, Haile Fida, Manne Mazamur, Haile Maram Gamada, Garasuruki, Asafa Shayanami, Betaramdi, Chani Shone, Oli Kadingrifi, Adam Sabro. Wanduri hojjetan irratti daqiiqa 90 falfalman falama dheekkamsaaf arrab qabdu tanaani waan vaayirasiin koronaa nama Ameerikaa 200,000 caalitti fide sanyiin nam jibbu Ameerikaa keessa mul'attu nam pirezidaanti Tiraamp mana murtii waliigala Ameerikaatiif filachuuf qopheeffatee fi waan hedduu irratti wal falman uummata dhugeeffachiisuuf yaalan namoota irratti yaaduu fi kenna itti gaafatamtuun koree biyyoolessaa Rippaabilikaan Roonaa Makdaanaald ergaa Tiwiitarii irratti barreessiteen daqiiqa 90 sunitti @real Donald Trump yaadi jabaa maaliif ammallee deebi'anii akka filachuu qabanii fi karoor Joo Baayiden gibir dabaluu hojii balleessuu fi nagaa hawaasa keenyaa laaffisuuf qabu agarsiisee jedhe. Demokiraatota bebeekamoo keessallee seneetarii Niw Jersii Koorii Buuker akkana jedhe ergaa Tiwiitarii irratti ergeen Doonaald Tiraamp duruu dharaan yaada namaa fudhachuu dhabuun laafina bulchiinsa isaatiin biyyi tana kufaatii geessee jedhe. Buuker nam duraan Joo Baayiden waliin pirezidaantummaa irratti wal dorgome. Dhiittaa mirga namoomaa bal'aa mootummaan Itoophiyaa biyyattii keessatti keessumaa bulchiinsa naannoo Oromiyaa keessatti geggeessaa jiru balaaleffanna kanneen jedhan lammiiwwan hawaasa Oromoo kutaalee Yuunaayitid Isteetsiif Kanaadaa irraa walitti dhufuu isaanii dubbatan arras Waashingtan DC keessatti hiriira mormii ba'anii jiru. Waahilli keenya Sooraalakee bakka hiriirichi itti geggeessamaa jirutti argama kunooti. Babaratolan Sooraalakee fi Washington DC hiriir guddaa Oromoo hawaasi Oromoo Ameerikaa walitti qopheeffate abu guddaan hawaasa Oromoo Washington DC qopheesse kula nama jirtuun 18th Street Washington DC keessa karaa 18 soo irra jirra gara baankii addunyaa yaa'u jiranii achumaan bulchiinsa mootummaa Ameerikaa White House dabranii achumaan ammoo State Department yookaan ammoo Ministeera Haajaa Alaa Ameerikaa dabranii warri hiriir dhufu keessa namtu dubbisuu jira. Razak Hassan jedhama State Highway irraa dhufee haala mootummaan Itoophiyaa biyya keessatti ilmaan Oromoo irratti ajjeechaa inni guyyaa adiidhaan gocha sukkanneessaa ilmaan Oromoo irratti raawwataa balaleeffachuu fi hiriira karaa dheeraa dhufnee hiriira Washington DC magaalaa guddicha Ameerikaatti argamna. Kanaaf sagalee uummata keenyaa taanee uummata sagalee qabne sanii sagalee taanee mootummaa gabroonfataa balaleeffachuu fi dhufnee asitti argamneerra. Kan siyaasaa jiruu banaatti magaalaa siyaasni Washington irraa dhufee gocha biyya amma kana balaleeffachuu dubartii Oromoo gudeedu ajjeessuun karaa miti karaa wanni nuti as dhufneef mirga keenya falmachuuf mirga uummata keenyaa falmachuudhaan duuba hin deebinu haga bilisummaan Oromoo gonfamatu galatoomii waan asirra na dhiyeesse. Maqaan kan ka'een weessaru? Maqaan kiyya saruu Abdurrahmaan Jaanga akka irraa dhufe keenyas Naashvil irraa dhufe waliin asitti argame uummata keenya sagalee qabne sagalee ta'uudhaaf waan biyya keessatti gaggeessu haalaan balleessee akkasumas dhufee yookaan uummata keenya sagalee qabne qophaa'anii jiraniif sagalee kana jenneefi ati dalagaa keenya dhaabnee waan filamuuf qaamni waan kana jaafu jennee sagalee qabuuf warra hiriira kan qopheesse keessa tokko Obbo Asaffaa Kitiliiti utaanatti gaafatamaa hawaasa Oromoo Washington DC'ti akkanaan jedhu waan hiriira kana irratti. Rakkoo biyya keessatti ta'aa jiru sana uummata addunyaatti beeksisuudhaaf akkasumas Oromoonis immoo wal duukaarra dhaabbatee waan kana dhaabuu akka danda'uuf dhaamsa dabarsuudhaaf as jirra jechuudha. Oromiyaa keessatti waggaa lamaan darban kana keessatti miidhaa guddaatu raawwatamaa ture ammas itti jira keessumaa immoo ji'a lamaan darban kana iddoo Hacaaluun ajjeefame booda sababa sana godhachuudhaan uummata Oromoo hogganoota siyaasaa abbootii gadaa dargaggoo qaroo ta'an ija uummata kanaa kan ta'an funaanuudhaan isa kaan ajjeesuu isa kaan mana hidhaatti ugguruu isa kaan qabeenya isaa saamuu amma immoo uummatuma saba biyya sanaa yoo hunda akka saamuutti kan deemaa jiru kun dhuguma waan fudhatama hin qabne kan jedhu balaaleffachuuf uummata keenyaanis immoo simbira jirra jechuuf hiriira baane jechuudha. Warra namatti dhameeyyuu jettuu namni uummata Oromoo keessatti ganoota siyaasaa karaa adda bilisummaa Oromoo kan jiran akka Abdii Raggaasaa fa'aa kan jedhamu ja'a oliif gaaffii tokko malee hidhamee kan jiru Obbo Baqqalaa Garbaa karaa nagaadhaan Jawaar Mohaammed fa'aa
biyya alaatii kan galee kan jedhuun maanguddoo waggaa 80 keessa jira warra hidhamtan qaqqabaa waariyoo kan jedhamu amma Shaashamanneetti hidhamee kan jiru jaarsi kun gara waggaa 80 warra akkasii kana hidhaa jira jechuudha. Ijoollee daa'imatti hidhamaa jira. Kana jedhamee dubbatamuu hin dandeenye shororkaa guddaati uummata irratti geggeeffamaa jira jechuudha. Baay'ee kan nama gaddisiisu mana hidhaa jedhamee seeraan kan beekamu keessallee duwwaa utuu hin taane manni barumsaallee mana hidhaa ta'ee jira. Mana hin beekamne mana dhuunfaa namaa keessatti illee hidhaa jiru. Bakka kanatti hidhuu duwwaatu hin ta'in qabinsi dhala namaaf raawwatamu tokko fakkaa godhamee kan hin jirre achi keessatti ji'a 2 ji'a 3 namni hidhamee ba'u kan inni fakkaatee ba'u namummaa keessaa baasaniiti gadhiisu. Qaallittiitti hidhamanii jiru. Poolisii aanaa gandaa iddootti mi'a tuulanii manni barumsaa. Kun hunduu mana hidhaa ta'eeti jira jechuudha biyya sana keessatti. Amma maal wayyaa jettan sana akka hawaasaatti? Furmaanni kanaa kan ta'uu danda'u tokkoo fi tokko ummatoonni bilisa ta'anii bakka bu'aa dhugaa isaanii filatanii karaa sanaatiin immoo of bulchuu gaafa danda'an duwwaadha furmaanni kan ta'u. Sun akkamitti raawwatama kan jedhu Oromiyaan akka Oromiyaatti ofiisaatiin mootummaa ce'umsaa tokko ijaarrachuutu irra jira jennee amanna. Gantaa Oromoodhaaf kan dubbatu kan dhaabbatu mirga Oromoof illee dhaqee isa kaan wajjiniin haasa'ee waliigaltee tokko gochuu kan danda'u waa qabaa jechuudha Oromoon. Fulbaana 30 booda mootummaan seeraan waan hin jirreef Oromiyaan mootummaa ce'umsaa mataa ishee qaamolli jiran dhaabota siyaasaa beekamoo fi xixiqqaa fi guguddaa abbootii gadaa abbootii amantaa hogganoota hawaasaa hunda kan hammate kuni walitti dhufanii mootummaa ce'umsaa yeroo Oromiyaa irratti dhaabbachuun nurra jira jenna. Jarri kun footoo nama hidhamee hedduu harkaa qaba alaabaa hedduu guurratti dhufuu jira hidhamtoota siyaasaa Oromoo cufa hiika jedhaniitiin rakkoo akkana himachuu jiranii rakkoon Oromiyaa keessa dhaqqabuu jiru jedhan rakkoon Itoophiyaa keessa jirti jedhan hedduu waan taateef himne keessa baahuu hin dandeenyu jedhanii Haacaaluu Hundeessaa dhugaan isaa habaatuuf jedhanii waan hedduu dubbachuu jiranii kana fakkaatti gamkaan ammoo qophiiteen sarara keessatti deebina feesbuukii kennalleerraa laaluu dandeettan ansora ala keessa. Dhaggeeffattoota keenya hiriira mormii Waashingtan DC'tti geggeessamaa jiru kana ilaalchisee kanas Waashingtan DC jiru embaasii Itoophiyaatti deddeebisnee bilbileeyyuu agammaatti deebii argachuu hin dandeenye. Olaantummaa seeraa kabachiisu wal makuu akka hin qabnellee dubbatan. Abbaan alangaa federaalaa immoo biyyattii keessatti jumlaan namoota hidhuun hin raawwatamne jechuun dubbatanii jiru. Gabaasaa Mallaskaachommaa tujubeetu dhiyeessa. Dhimma yeroo ka biyyattii irratti gaazexeessotaaf ibsa akka kennan abbaan alangaa federaalaa Dr. Geediyoon Ximootiyoosiif waajjira muummicha ministeeraatti dubbiimtuu ka ta'an Billeneesiyyuun biyyattii keessatti hojii mul'ataa hojjetamaniif adeemsa seeraa laalchisuun ture. Haasaan ga'oota lamaanii booda gaaffii gaazexeessota biraa ka'e keessaa tokko yeroo ammaa mul'inatti mootummaa qeeqaa kanneen turan paartileen siyaasaa mana hidhaa keessatuu jiranii filannoon dhufaa jiru kan walabaaf haqaa ta'a jettanii amantuu gaaffii jedhu Billeneesiyyuun deebii kennaniiru. Kun amantii koo qofaa utuu hin taane amantii cimaa mootummaa federaalaaf kan muummicha ministeeraati. Filannoon kun walabaaf kan haqaan ta'a. Adeemsa olaantummaa seeraa kabachiisuuf adeemsi filannoo wal dha'uun qabu. Adeemsa olaantummaa seeraa keessatti akkuma jette sagalee hedduu dhageettii qaban filannoo keessaa baasuuf waan ta'u hin jiru. Seeraan dhimma isaaf furmaata ni kennina. Sirni diriiree jira. Paartilee hedduunis sirna kana keessatti seeraan marfamanii ni hojjetu. Olaantummaan seeraa immoo hoogganaa paartiis haa ta'u haadhiisu eenyu irratti iyyuu ni raawwatama. Kanaaf kana keessatti kan hin sochoone eenyuyyuu gaafatamaa ta'a. Kanaaf kun namoota tapha keessaa baasuu waliin kan wal qabatu miti jedhan. Abbaan alangaa federaalaa Dr. Geediyoon Ximootiyoosis sochii isaanii siyaasaaf yakki hojjetan ilaalamuu qabaa jedhan. Haa ta'u malee walitti dhufeenyaaf madda gocha tokko yookaan sababaa ta'uu inni jedhu adda bahee ilaalamuu qaba jedhan. Namoonni akkuma gocha isaaniitti itti gaafatamuu qabu. Namoonni haleellaa jamaa keessatti hirmaatan, namoonni dhuunfaaf dargaggoonni waan hojjetaniif itti gaafatamu garuu kan isaan ijaaraniif dadammaqsanis itti gaafatamuu qabu. Gaazexeessotas haa ta'u namoota siyaasaa adda addummaan qabu jedhan. Yeroo ammaa jaarmoliin mirga namaa akka sadarkaa addunyaa Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiran ka jedhan jamaan walitti qabanii hidhuu laalchisee abbaan alangaa federaalaa akkas jedhan. Hangi tokko hidhaa jamaa jedhanii waamuu danda'u. Haa ta'u malee gocha yakkaa keessatti kan hirmaatan hedduudha. Dhuguma mirga namaa gama eeguutiin qormaataaf rakkoolee hangi tokko jiraachuu danda'u garuu rakkooleen kun guddaa miti. Gama kanaan qaamotii adda addaan ibsamaniiru keessumaa koomishina mirga namaa kan ofii keenyaatiin gabaasameera.
haala isaa sirreessuuf tarkaanfiin fudhatamaa jira jedhan. Waamichi gabataa lahaa gad jedhu abbootii qabeenyaa alaa ni dabalata yoo ta'e biillaaneesiyyuun gaafatamanii. Dhuguma waamichi jira. Piroojeektii kanarratti maallaqa investii gochuu kan barbaadu eenyuufiyyuu banaadha. Itoophiyaan barootaaf qabattee kan turte qabeenyaa uummataatti fayyadamuuf lammiiwwan naannoo jiraataniifis faayidaarra akka oolu gochuun akeeka isaa keessaa tokko. Kanaaf kaayyoo badhaadhinaa galmaan ga'uu ka barbaadan maraaf banaadha jedha Mallaskaachoo ammaa Finfinneerra. COVID-19 baatiilee 3 keessatti kanneen guutan manneen barnootaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 9 irraa jalqabee hanga onkoloolessa 30 bara 2013tti yeroo jiru keessatti akka banaman mootummaan Itoophiyaa beeksisee jira. Iskindir Firaw Daayirektara Kominikeeshinii Ministirii Barnootaa Itoophiyaa Aragwaa Maammoo asoofsiisuudhaan akka gabaasetti manneen barnootaa aanaaleef gandeen magaalaalee baadiyyaa keessa jiran marsaa duraatti onkoloolessa 9 banamuuf jiran. Kanneen magaalaalee bulchiisa naannoof godinaalee keessa jiran marti immoo marsaa lammataatti onkoloolessa 16 bara 2013 akka banaman Ministiriin Barnootaa beeksisee jira. Karoorri ministirichaa akka agarsiisutti kanneen magaalaa Finfinnee fi magaalaalee godina addaa Oromiyaa keessa jiran immoo marsaa sadaffaatti onkoloolessa 30 bara 2013 banamu. Ta'us garuu manneen barnootaa kun banamuu danda'an ulaagaalee ittisa COVID-19 yoo guutan qofa ta'uu fi kanneen ulaagichaan guunne kan hin banamne ta'uu ibsan. Daayirektarittiin Kominikeeshinii Ministirii Barnootaa Itoophiyaa Aragwaa Maammoo. Maatiif barattoonni tokko ministeerri barnootaa barnoonni akka eegalamu murteessuun sirrii ta'us bifa dhibee vaayirasii koronaa babal'isuu hin qabneen ta'uu qaba jedhu. Maatiin barattootaa kaan immoo aga dhibeen kun sadarkaan yaaddessummaa isaa gadirratutti manneen barnootaa banamuu hin qaban jedhu. Naakor Malkaa Amburraa Tsaayadaamtoo Finfinneerraa uummata keessaa yaada walitti qabanii jiru. Kuno. Ani maqaan koo Shimallis Shaashiman jedhama. Ogeessa fayyaa kiliinikaa akkasumas hojjetaa hospitaala Riifaraadhaa Yuunivarsiitii Ambooti. Ani akka guutti manni barnootaa sadarkaa olaanoos haa ta'u sadarkaa gadaanaa banamuunsa barattootaafis ta'e maatii barattootaaf akkasumas illee biyyaaf sadarkaa yookaan immoo gahee guddaa qaba jedhee yaada. Hawaasni keenya irri caalansaa barattootadha. Dargaggeeyyiitti caala. Dargaggoonni yeroo ammaa kanatti yeroo hojiin hin jirre sababa koronaa kanaatiif dhaabbatanii jiranitti bakki oolmaa isaanii bakka araada adda addaa keessumaa namoota sammuu isaanii rakkoo addaaf keessisan addicted drugs warra nuti jennu jechaadha. Isaaniif illee saaxilamuu danda'a gadi ta'eef otoo bakka oolmaa qabaatan biyyaafis ta'e hawaasaaf akkasumas illee barattoota sanaatiif gaariidha jedhee yaada. Haala koronaa duukaa wal qabsiisnee gaafan kaasu mana barumsaa keessatti barsiisonni barattoonni maatiin walii galanii haga dandeettii isaaniitti yoo of eeggannoodhaan wantoonni ministeerri eegumsi fayyaa addunyaas kaa'ee hojiirra oolchanii. Jedhama kutaa ja'affaatti baradha. Barumsi banamuun isaanaaf gaariidha. Banamuus qaba. Maaliif jedhamee ijoollee garaagaraa sammuun isaanii akka hin dhiphanneef gargaara. Mana keessatti taa'aa dabarsinee manuma keessa teenyee kitaaba qofa dubbisna. Gaarii miti kun immoo hiriyoota keenya faana waliin arginu. Yeroo banamu maaksifaa fayyadamuudhaan kilaasii immoo saanitaayizarii garaagaraadhaan qulqulleessanii barumsi akka banamu gochuu. Sabru Barotumsa Elene Qilxuu Jaarraa Abbaa Gadaa Abishoo Garbaa Hayilee Fidaa Maannoo Mazammir Hayila Maariyaam Gammadaa Garasuu Rukii Asaffaa Shaayee Namni Bakar Abdii Caalii Shonee